ganama guirri birraa kaan sakandii soddom booda waa hunda irraanfachuu nama ajaa'ibsiisu. Doktoroonni nama dhugumaan akkana ta'ee galmeessanii jiran ogeessa muuziqaa, wallisaa, nama piyaanoo taphatu, hoogganaa orkeestiraa biyya British. Clive Wearing nama jedhamu. Bara 1985 as dandeettii waa yaadachuu dhabe. An early music producer for Radio 3. He was very charismatic. Vaayirasni surrii miidhuu dandeettii waa yaadachuu isa dhorke. Haala hamaadhaan. All the time. He would transcribe from the original manuscripts and recreate the music for a particular meal that the Duke of Bavaria had with his mother-in-law, and what they wore and what they had to eat, and this was the music, and then he would make a radio program. Clive Wearing bara 1938 Birmingham keessatti dhalate. Obboleeyyan lama wajjin. He poured his whole being into his work. Everybody used to say to him, Clive, slow down. He couldn't. No one had any idea that Clive was about to become one of the most extreme cases of amnesia. Was about to become one of the most extreme cases of amnesia in the world. Clive's descent into brain damage came frighteningly quickly one week in March 1985. Clive Wearing waan haaree sammuu isaa keessa tursiisuu hin danda'u. Yoo akkam turte sakandii 20 hanga 30 qofa. Sanbooda irraanfate. Jireenyi isaa yeroo yeroodhaan haareewwanfamaa deema. You're laughing as well. About 20 years ago, a film was made about you. Oh no. Just after you became ill, called A Prisoner of Consciousness. And 20 years on, we're making a new film about you. Because millions of people watched the film and wanted to know how you were. Good heavens. So millions of people know you. How embarrassing. Ooh, they know too much about me now, don't they? And we've been coming to see you for several weeks. I see. Are you paid to come here? Thankfully, we are. Right, 1, 2, 3, 4. Now dogs and Englishmen go out to meet the sun. The Japanese don't. Addunyaa dullattii duraanii keessa jira. Just as we can ride a bike or drive. Waan hunda yeroo yeroodhaan akka haaraatti dhagaya malee wanni sammuu isaa keessa turtu takkalleen hin jiru. And weren't totally destroyed by the virus. Deborah visits Clive on average once a month. What sort of man is he? Passionate, very loving, funny, very, very comical. And he's very, very self-effacing. Hoggayyuu jireenyuma dullacha duraaniitti deebi'a. Nuisance to anyone. He often apologizes to me and says, I must have been such... Yeroo hunda waanuma takka irra deddeebi'ee kataba. They told me you were arriving. Yeroo duraatiif dammaqeetiin jira. Or he'll watch the cricket. He won't know who's playing or what the score is, but each stroke, each try... Yeroo yeroodhaan addunyaa keessa sakandii soddomiin addunyaatti achi dabru yaaddee ni beekta. Waan dabree wanni jedhamu hin jiru isa bira. Just as we can ride a bike or drive a car without remembering how we were taught, Clive can play and respond to music because his innate musical Yaadannoo wanni abilities. jedhamu sammuu isaa keessatti galmeeffamtee hin jirtu. Awoo arraa lukku ajaa'ibaatiin nyaachuu fadhe sila. Chicken jechuu kiyyee chicken beeytaati. Itoophiyaan jira warra qabdu. Big boys chicken ees. Adaamaa bakka tam. Ammaan dhaqaame. Feetu ganamaa, feetus galgalaa yoo feete immoo guyyaa kana moo kana kamtu siifirra wayyaa moo kana filatta. Hundaatu bashii meeti kan feeta. Chicken spring roll, chicken burrito, chicken wraps, chicken crunchy burger, chicken mandi, chicken omelette, lasagna, pancake, Hungarian soup, big boys special pizza, yoom kana qofa, waan dhuydan feenaan, cuunfaa, shake, smoothie, mojito. Yoo nu bira dhuftan akkuma waan mana keessan jirtanitti isin khashkhashna. Bakka jirru ajajanna yoo jettanis
lakkoofsi keenya kunooti. Haameyyii moyxannoo qabaniin qopheessinee isin dhandhamachiifna. Nyaannaan akkanaa bakkinis tana. Bakki tun eessaree asi kunoo. Asiin eessa duuba. Asiin gamoo xiiqii bokkuuti. 04 jaamtee beekamti. Daandiin boolee fi ganda gaaraa deemu asitti gargar ba'a. As dhufuudhaaf hanga beelooytan eeguun isin hin barbaachisu. Big Boys Chicken. Yaadannoo wanni jedhamu sammuu isaa keessatti galmeeffamtee jirtu. Ka isa bira jiru amma qofa. Passionate, very loving, funny, very, very comical. And he's very, very self-effacing. Clive Wearing waa hunda irraanfatus sakandii soddomiin wanni haarayni sammuu isaa keessa haqamaa deemtus waan takka garuu sammuu isaa keessa ni qaba. Wanni sammuu isaa keessa jirtu jaalala. Clive Wearing jaartii isaa hogguu arkee hogguma takkatti beeka yaadachuu baatullee. He knows me. He might not remember anything about me, but he knows me. Dafee beeka gammachuudhaan guutama. Knows what I'm like. And we're still very much a team. I mean, it sounds odd that when we see so little of each other, but we're very much a team. Come on. No hanging around. Sammuun isaa waan hundarraa duwwaadha. Hamuunni jaartii isaatiif qabu garuu isa waliin jira. Heaven on earth arrives. And what does it mean to you when Deborah can't come and visit? Well, I don't know. I've never been conscious since I've been ill. I don't know what I've been thinking when she's not here. But I'd never seen her before either. Never heard a word. Yes. I've never seen her. Wanni ati beeytu hundi dhabama ta'uutu mala. In what, 30 years? Wanni si keessatti hafu waan takka qofa. What does being unconscious mean? Same as death. No difference between day and night. No thoughts at all. Day and night the same. Wanni ati beeytu hundi si keessa dhabamtee wanni takka qoftiin sammuu tee keessatti hogguu haftu. Nama ajaa'ibsiisa. Good answer. That's all it's about, love, isn't it? Everything. Clive became ill before he and Deborah could start a family. Jaalala jaartii teetii qofa qabeenyi sammuun tee qabdu. I thought of my father as a wonderful person, mostly absent, because my parents split up when I was very young. But when I did see him, he was always very jolly, very giving, always laughing, and we all missed him. I never dared to ask him what my name is. I don't know if that's my fear for him or my fear for myself, but I've never asked him what my name is. He knows I'm his son, and he'll always say, well, you should be this tall, because he left home when I was that tall. I can hear music in the distance. What music can you hear? Wanni hunda caalaa siyaachisu maali? Jaalala moo yaadannoodha? Auditory hallucinations.